namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha hin beektu miti. Dr. Abiy Ahmed gadda Harargee dhaqaniiti waan ta'ani isan argitee jimminyaan beeta mangistii Minilik keessaa isinii hiikaa jedhe dhugaa se'aniiti. Wanni ummanni gaafate waan Jawaar ajjeessu tarkaanfii Jawaar irratti fudhachuudhaaf dhossaadhaan godhame. Akkamitti waan kana gootanii jedhe namni gaafata. Jennaan waan jedhe iskoortii gommaadhaa jedhe akka jimmaatti jedhe. As akkasii miti. Edaa biyya Jawaar faa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Na dhagaartu garuu osooma jedhameyyuu isiniin galle gaafas nan dubbadhu an paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya. Isinii galee qawwee gommaa shan ka makiinaa jedhe gommaa shan tokko kan baatanii deeman suni iskoortaadhaa jedhe. Akka jimmaatti akka Jawaaritti fudhatetti immoo iskoortaa jechuun akka Harargeetti jedhe waardiyyaa jechuudha jedhe. Iskoortaa takka waardiyyaa ta'een beeku Harargeetti illee. Iskoortaadha. Na dhagaartu warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamutti fudhaten garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Jirraadha. Ilaal namni guddaan namni waa beeku namni barate bitaa mirga argu hawaasatti dhugaadhuma dubbachuu qaba malee ijoolleen isiniif galee jedhaan ijoolleedhaan haasa'ee ka'eeti isiniif galee jedhaan jennaan jetti anaafuun gallee isiidhaaf galaa anaafuun gallee haasichi ilaal. Kijiba argitee irra deddeebi'anii kijiburra dhugaadhuma farat godhanneerra ageesse akka kan lammaa sanatti dogongoraa warra sana murtiif dhiyeessinaa yoo jedhan gaarii. Gabaabaadha beek walitti kijibuu hin barbaachisu. Murtiif dhiyeessina murtii dhiyaachuun yaadigi ni beenna. Ageessee Damballaashi kana Wallaggaan ummata Wallaggaa ficcisiisaa jiru fixaa jiru Damballaash akka argitee yaadigitti achii kaasanii Jimma geessuudha bakka isuma kana akka godhan abdii qabna ammoo achittis dhaqee waraana duula biraa akka fixu. Wanni argitee kanuma qofa abdanna argitee OPDOrra. Maaliif nama bakka tokkotti himatame bakka tokko geessu. Abdii qabna waan akkasitti colleedha. Kaayyoo Ihaadig kana galmaan ga'utti beekamoodha. Alamuu Simee ganda itti filametti hiriiratti baanii jennaan Xaqilaa Ministeeriin fuudhee ministeera godhee shuume ol baasu kana kaayyoon argitee Tigiree OPDOs kanuma.